Welcome. Ya, akan aku. Bagana gayaan karaa biyyateetii dhufte. Abu bagana gayaan na dunya hiriyoota keenya yaa obboleeyyan kiyya akkuma walleen Elemoo Alii yaa biyyattuu gaarii gaafa baqaa gara dheeraa keessa osoo namni waan tanarraan beeyin gaafa gartee daayisporaan gaafa dur biyyaa bahan itti yaadee wallise akkasuma dubbiin san dhugaa taate jechuudha. Maaliif namni biyya ambaa keessa jiraate yookaan biyya isaatii bee deebi'uun hoolu ka jiruun jiru hojiidhaan nu mirkaneessee artiist yookaan immoo kabajamaan jaalatamaa Elemoo Alii akkasumatti ka jiruun jiru amma yeroo tana warreen isaa wajji turan kan wareegaman hedduu jira kan akka Nuhoo Goobanaa kan akka Saalaa Galmoo kan gartee duniyaa tanarraa dabrani akkasumatti Dr. kabajaa Dr. Ali Birraa akkasumatti Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa warreen hedduudha jechuun warreen maqaa isaanii dhahuun akka Hiimeedha hedduudha tanaaf salmufaa yaadachaati amma waan nuti agarre kana warreen arkin warra arkee kutees jira tanaafuu biyyattii keessatti galuudhaan gammachuu guddoon na dhagayamaa jechuudha tanaafuu kan biyya sanattis boobiitti ambaa uumaa namaan gootu waan namaa gootus ni qabdi waan namaan goones ni qabdi garuu eega biyyatti ta'e sadarkaa kanatti jijjiiram guddaa fidee waan dura abaaboon teenyaa fi qabsaa'onni keenya godhaa turan arra arkamee jira jijjiiram guddaadha. Jijjiiramni guddaan osoo akkanii warri jijjiiram guddaa kana haadu osoo garuu biyya teenyatti nafnu ani galee ati galii namoonni hundi ganaa galuu ta'anii akkuma walleentii jedhamte sanitti jee kabajaa guddoon qaba. Obboleessa kiyya ta'uu osoo hin ta'in qabsaa'aa Oromoo waan ta'eef akkasumatti bollistoota keenya hunda kabajaan qabaa fi anis ilmoo Oromooti anis xiqqaattullee qabsoo godheen ture soosaniifuu biyyattii galuu gammachuu guddoon dhaggeeffamee jira. Kanaafuu isinis firaa fi aaliin gammadaa akkasumatti dumaashitiyya bisi hedduun galatoonfadhaa jechuudha maaliif sadarkaa ammaatti isaniifuu isinis haadha ilmaan keenyaati nama munguddoon teenya faarsite jaartii gaarii obboleessa tahaadha obboleettii namaa taatu jettee munguddoon teenya faarsite warra akkasiitii tanaafuu hedduun dinqisiifadhaa tan deessu tateessu tawaan kan ol keessu tan firaa firii ifii fitti qabdu san taatee argamtee saniifillee gutakka naa galatoonfadhu dachaan siin jaa obboleessa jedhamu alii tanaaf akkasii galatoomaa waan nagartee gaaffii tana gaafatteef atis jabaadhu isinis obboleeyyan kiyya waan gaarii godhaa jirtan biyya teessan keessatti amiir atis obboleeyyan kiyya sillachuu warreen akka keessanii hunda dinqisiifachuun barbaadaa jechuudha osoo gurraa waa meeqa isin jaanii artistoota warri as jiru kun hundi irra guddaan warreen hedduu saba isaaniitiif qabsoo godhaa jiru obboleettii tiyya talamma as jirtu yookaan immoo firoota Oromootiif Oromoo hunda warreen jijjiirama kanattis amanee hawaasa isaatiif dur dalagee ammallee dalagaa jiru gammachuun qabaa fi kabajaan qabaa fi isinilleen jabaadhaa waan itti jirtan kana dargaggeessa keessaa yeroo ammaatti miidiyaa adda addaatiin kafaltii takkaan malee haasoo hawaasa keessanii bu'aa buusaa jirtan kabajaa guddoo isinii qabu warri dammaqe kabajaa guddoo isinii qabu warri dammaqin ammoo dukkanatti himtuu hin dandeessu akkuma sooressi keenya jaarraa abbaa gadaatii fi akkasumatti jeneraal Waaqoo guutuu jedhanitti dhaamsa nuu dhaaman jechuudha. Nama bilisoo ati bilisa jechuutti himuun rakkoodhaa dhufu ta'aa jiru. Nama immoo ammatti himaa jirru kun ka'ii gabrummaa jalaa bahee jennee itti himaa turree jiru. Ati Oromoodha ati gabra eega bilisoomees itti himuu jabduudhaa jedhaan salaame akkasumatti jeneraal Waaqoo guutuutis qabsoo godhe keessatti jarra kun addaan hin baane akkasumatti jeneraal Taaddasaa Birruu jecha tokkichaa kanaaf lubbuu isaa wareega jechuudha. Namni kiyya barachuu qaba. Kana birqab nama jechuun bikka jiru wareega abbootawwan keenya kan dhume barnoota Oromoo dhorkuuf jecha nama yeroo sanitti Haayila Sillaasee gaafa fonqalchii itti dhufe seef godhe jechuudha Haayila Sillaasee marra lama kana. Jeneraal Taaddasaa Birruu sababa sanitti uummata isaa irratti gizeenii fi kora ta'anii uummata Oromoo kana gaallaa tana barnoota ittiin kenninu haanuma akkas asumaa gaditti haa ta'anii kifilee afurii ol barachuun ta'u gaafa jee inni kan dura dhaabbatee fadhaniin kun nama sanirraa tokko hojii dhaamsa dhaame jechuudha isaanitti. Saniifuu kibooda maal godhan qabanii maqaa Amaaraatti qumsira nyaajaniin sanuu hidhaa dhaabbataa godhanii
bikka jirurraa naannoo sanirraa shawaa yookaan immoo Finfinnee Addis Ababaa naannoo sanirraa fuudhanii naannoo Harargee Carcar galamsootti hidhaa dhaabbataa jedhanii jechuudha. Achi booda qabsootti fufee jechuudha saba isaatiif akkasii gootoowwan akkanaa kan hunda yaadachaa guddannee kanaafuu jabaadhaa arrammoo kana namni gaazijjiiramni kun hin jiru jechuudha. Namni bilisoomne jiru namni jaalarku maraataa yookaan immoo dhimma biraatiif deema. Ani asii miti Ameerikaa taayitiin jechaa ture. Warri qabsoo na daran hin godhin gabbeen nu balaaleffachaa ture jechuudha. Gaafa qabsoo akkasii godhaa turre dargii keessa akkasumatti gaafa yaadi guyyaanee keessa kan waliin ga'uunee fi kanurra godhee fi kan wal qixa godhe namuu nama qabsoo godhe balaaleffachuurra ani maaliin godhe jeefitti qobalaachuu qabaa. Kanaafuu nuti jijjiirama agarree yoo agarrees fuuldura harkuuf teessanii ammoo keessaafu daasporaan galaan isin jaa. Feetu taayi feetu deemu nuti dhaamsa keenya galaa isin jenna akkasumas isinillee galatooma fayyaadhaa.